Har'a kan ilaallu dubartoota irratti rifeensi bakka hin eegamnetti baay'achuu kan jedhudha. Kanneen nan beekneef maqaan koo Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib ta'uun maatii ta'uudhaan barnoota yeroo yeroodhaan gadhiifamu ilaala. Meegaa akkuma beektan dubartoonni tokko tokko fuula isaanii kanarratti, areeda isaanii kanarratti rifeensi ni ba'a. Dubartoota irratti rifeensi bifa kan dhiiraa fakkaatuun fuula, laphee, dugdaa fi akkasumas ciqilee gaditti lukarratti illee yeroo itti baay'atee mul'atu ni agarra. Wanti kun egaa yoo biqilee guddatee mul'ate hirsuutiizim jedhama. Afaan fayyaadhaan jechuudha. Wanti kun kan uumamu yeroo qaama keessa hormooniin saalaan dhiiraa kan androojin jedhamu yeroo baay'atudha. Noormaalii dubartoota keessa qaama isaanii keessa hormooniin androojin jedhamu akka kan dhiiraan baay'atu yoo ta'eeti akka kan dhiiraa baay'ate hormooniin androojin jedhamu kun wanta kana fida jechuudha. Kanaaf egaa wanti kun mallattoodha malee ofii dhibee miti. Kan kana fidan wantoonni biraan ni jiru jechuudha. Hormooniin jedhame kun egaa jechuunis androojin kan nuti jenne kun qaama dubartootaa keessa yeroo dheeraa hangi isaa dabalee yoo ture rifeensa qaamarra baay'achuun dabalata. Mallattoolee kanneen akka sagaleen furdachuu akkuma kan dhiiraa jechuudha. Harmi hangi isaa xiqqaachuu, finnisni qaamarra baay'achuu, mataan keessa sesseenuu rifeensi akka molachuu ta'uu akkasumas qaamni isaanii akka kan dhiiraa jajjabaachuu fa'aa ni mul'atu. Kun ammoo egaa xiinsammuu irratti dhiibbaa uumaa, dhibee mukaa isaan saaxilaa, akkasumas rakkoo kana keessaa kan dhibee kana fidan isaan kana keessaa kan dhala dhabuullee kan fidu jira jechuudha. Pooliistik ovaarii sindiram kan jedhu kan dhibee kana fidu isaan keessaa tokkodha. Inni kun immoo dhala dhabuullee fiduu danda'a. Rifeensi baay'achuun kun mallattoo dhibeeti malee ofii dhibee miti. Kanaaf egaa wantoonni kana fidan kanneen biroo ni jiru jechuudha. Rifeensi yoo baay'ate rifeensi sun ofii dhibee miti mallattoodha. Akkuma yeroo namni dhibee sombaa godhatu qufa'u mallattoodha malee ofii dhibee miti. Kanneen kana fidan jiru. Mee maaltu fida jennee yoo ilaalle kan jalqabaa dhibee pooliisistik ovaarii sindireem jedhamudha. Pooliistik ovaarii sindireem wanti kun yeroo hedduu yeroo dargaggummaa kan jalqabuu fi akka hangi hormoonii saalaa waliin madaalle kan taasisudha. Hangi istiroojiinii fi androojinii hormoonii saalaan dhiira ta'an biratti kan baay'achuu qabuuf kan dubara biratti baay'achuu qabu osoo waliin madaaliin hafuudhaan kan uumamudha. Booda keessa wanti kun rifeensa baay'isuun dabalata, marsaa laguu ni jeeqaa, furdina qaamaa ni dabala, dhala dhabuullee ni fida. Isaan kun egaa marsaan raguu isaanii irreegulaar ta'a, obees ta'uu akkasumas dhala dhabuu isaanitti fida. Akkasumas immoo ovaarii isaanii irratti illee dhiitoon hedduun xixiqqoon maltiipil sist kan ta'an sisttiin hedduun uumamuu danda'u ovaarii isaanii irratti yoo altiraasawundii fa'aa ilaalaman. Kan lammaffaa kuushing sindireem wanta jedhamudha. Kun ammoo qaama keessa hangi hormoonii kortisool jedhamu yeroo dabaludha. Hormooniin kortisool jedhamu kun yookaan xannacha adrenaalii qaama isaanii keessa jirutu oomisha yookaan immoo dawaa kortisool of keessaa qaban kanneen akka piriidinsoloonii yeroo dheeraa fudhachuu. Fakkeenyaaf dhibee asmiif piriidinsoloon yeroo dheeraa kanneen fudhatan kanaaf saaxilamuu danda'u. Kortisooliin kun wayi qaama keessatti uumama. Adrenaal gilaandiitti baay'isee oomisha yookaan immoo alaa hin liqimsu. Dhibee adda addaaf ni kennama. Yeroo kun yeroo dheeraa yoo kenname dhibee kana fiduu danda'a. Rifeensa itti baay'isuu danda'a jechuudha. Sadaffaan dhibee konjenitaal adrenaal haayiperpileeziyaa jedhamudha. Kun ammoo yeroo daa'imni gadameessa uumamu keessa kan jalqabudha. Kun egaa sababni isaas xannachi adrenaal jedhamu hormoonota akka kortisoolii fi androojin jedhamu akka seeraan hin oomishne kan taasisudha. Inni arfaffaan xannachoota adda addaa dhiitoo adda addaa. Dhiitoon kun egaa tuumers jedhamu. Dhiitoon tokko tokko kan androojin oomishan yoo ovaarii yookaan xannacha adrenaalii isaanii irratti ba'e rifeensa isaaniitti baay'isuu danda'a. Androojin oomishnaan wanti kamiyyuu dhibee kana fiduu danda'a. Yeroo baay'ee immoo ovaarii irratti ba'a yookaan immoo xannacha adrenaalii irratti ba'eetu dhiitoon kun inni rifeensa itti baay'isu. Shanaffaan dawaa qorichoota tokko tokko qorichoota kanneen akka minooksidool jedhamu, danaazool, testosteroon kanneen jedhaman kun kana fiduu danda'u. Minooksidoolii yeroo hedduu kan nuti beeknu rifeensa molatee biqilchuuf gargaara. Dubartoonni egaa rifeensi isaanii molatee minooksidoolii yoo dibatan kanaafillee isaan saaxiluu danda'a. Danaazooliin immoo yeroo hedduu dhibee indoomeetiriyoosis jedhamu yaaluuf kan gargaaramudha. Akkasumas testosteroon illee yoo fayyadaman rifeensa isaaniitti baay'isuu danda'a. Dirqama namni sun ofii fayyadamuu hin qabdu. Fakkeenyaaf abbaan warraa ishee minooksidoolii dibata taanaan rifeensa akka moluu biqilchuuf
Yoo waliin ciisu ta'e yoo qaama isheetti tuttuqqaan jiraate yoo walitti hiiqanii ciisan isheettis darbuudhaan dhibee kana isheetti fiduu danda'a. Inni garbinaan obesiitiidha yookaan ulfaatina qaamaa hamaa ta'e qabaachuudha. Ulfaatina qaamaa yeroo dabalu dubartoonni qaamni isaanii baay'ee ulfaatoo ta'an hanga androojinii qaamni isaanii oomishu ni dabala. Kana waan ta'eef egaa dhibee kanaaf isaan saaxiluu danda'a. Obesiitiin androojiniin akka qaama isaanii keessatti hedduminaan oomishamuu godha. Androojiniin immoo rifeensi akka qaamarra baay'atu taasisa jechuudha. Kanaaf egaa dubartoonni fufurdoon dhibee kanaaf saaxilamuu olaanaa qabu. Takka takka immoo sababni isaa beekamuu dhiisuu danda'a. Unknown cause kan jennu. Sababa tokko malee dhibeen kun mudachuu danda'a. Akka furmaataatti maal gochuu wayya kan jedhuuf kan jalqabaa qorannoo taasisuun mana yaalaa deeman jechuudha. Keessumaa ogeessa dhibee kana wajjin wal qabatu ispeeshaalistii akkasii argatanii qorannoo taasisuudhaan maaltu akka kana ishee saaxilee adda baasuun dhibee sanaaf yaala argachuudha. Pooliisistik ovaarii sindireemiidha moo koortiisoliiti qaama keessa baay'ate moo akkasumas koonjeniitaal adrenal hyperplaasiyaadha moo qorichoota adda addaa fudhattuudha moo maadha kan jedhu yookaan dhiitoo wayiitu jira ovaariirra moo maali kan jedhu adda bahee dhibeen sun erga qorannoon adda bahee booda yaala argachuudha. Kun egaa isa jalqabaa ta'uu qaba. Lammaffaan dabalataanis jechuudha qoricha ulfattisu. Qoricha ulfattisu kanneen istiroojiinii fi piroojesteroon of keessaa qaban hormoonaal kan ta'an jechuudha. Isaan keessaa kan yeroo hedduu kanaaf fayyadu ooraal kontiraaseeptiif piil kan jedhamu kan dubartoonni galgala guyyaa guyyaan fudhatan isa kana. Inni kun hormoonii istiroojiinii fi piroojesteroonii hedduu of keessaa waan qabuuf ispeeshaalii ulfaa ittisuuf barbaadanii jiru taanaan achumaanis ulfattisaa akkasumas immoo rifeensa qaamarra jiru isaanirraa hir'isa. Inni garbiraan qorichoonni anti androojin jedhaman jiru. Dhibee kanaaf kan nama saaxilu androojin jenneerra anti androojin kan ta'an immoo jiru. Akka androojiniin qaama keessa baay'atee dhaqee bakka itti qabachuu malu seelota irratti qabachuu malu akka inni hin qabanne kanneen taasisan jiru. Hormoonii sana hir'isatu hin ta'in akka inni dhaqee hojii hin hojjenne kanneen taasisan. Fakkeenyaaf isparanolaktoon kan jennu inni kun yeroo hedduu dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhibee onnee kan kana fakkaataniif kan kennamudha. Inni kun egaa akka androojiniin dhaqee seelota qabatee hojii isaan hojjenne taasisuudhaan rifeensa qaama isaanii irraa ittisa. Inni kun yeroo hundaa kan ta'uu qabu jalqaba yoo ooraal kontiraaseeptiif piilii isa ulfattisuuf gargaaramu kana isa fayyadamanii isaan dideedha malee kallattii gara kanaatti hin deemamu. Akkasumas wanti kun dhiibbaa mataasaa qaba. Jijjiirama arguufillee ji'a 6 fudhachuu barbaada. Dabalataanis yeroo ulfaa daa'ima gadameessa jirutti rakkoo waan fiduuf namoonni qoricha kana fudhatan anti androojin kanneen jedhaman kana fudhatan dabalataan kontiraaseeptiivii fayyadamuu qabu. Kan ulfattisu fayyadamuu qabu malee ulfi uumamuu qabu osoo qoricha kana fudhatanii. Garbiraan ulfaatina qaamaa ol ka'aa ta'e hir'isuudha. Akkuma sila jenne obesiitiin ulfaatinni qaama hamaa ta'e kanaaf nama saaxila. Kana hir'isuun akka furmaataatti ni ta'a. Kana malees kan dibaman jiru qorichoonni tokko tokko akka rifeensi haaraan hin biqillee akka hin guddanne kanneen taasisan. Guyyaa guyyaan aaduunis ofirraa aaduunis rifeensa dhoksuuf ni gargaara. Rifeensa dhoksuun immoo xinnoo dhibee xiinsammuu fooyyessuuf ni gargaara. Akka waliigalaatti kanan qabadhee jira waan dhaggeeffataniif galatooma turtii gaarii.